Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii YouTube Gaashootek. Baga nagaan gara chaanaalii kootti dhuftan. Har'ammoo kan waliin ilaallu akkamitti sirbii birrii fayyadamuudhaan akka qarshii nama ergitan yookaan namni illee isin erguu danda'u, karaa itemii akkamitti akka qarshii keessaan baafachuu dandeessanii, akkamitti akka ibsaa kaffaluu dandeessanii, akkamitti kaardii guutachuu akka dandeessan tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Akkamitti akka fayyadamtaniisa amma garasumatti dabarree waliin ilaallu. Jalqaba maal gootu urjii gootanii 847 erga jettanii booda mallattoo riqichaatti buutu. CB birrii kun bilbila hundumaa irratti ni hojjeta. Bilbila xiqqaasoo ta'e, bilbila taachi iskiriinii qabu osoo ta'e ni hojjeta. Erga star 847 masidaalii jettanii booda maal gootu hin bilbiltu. Erga bilbiltanii booda akkasitti isinii fida. Filannoolee tokko hanga torbaatti jiru. Isaan kana qarshii erguuf jedha. Tokkoffaarra kan jiru, lammaffaarra kan jiru qarshii baasuuf jedha. Sadaffaa bilbila guutuuf jedha. Arfaffaa bittaaf jedha. Shanaffaa tajaajila kaffalteedha. Ja'affaa my account jedha. Torbaffaa next jedha. Amma gaa tokko tokkoon yooni haala fayyadama isaa isinitti agarsiise. Jalqabarra kan jiru kun maal jedha? Qarshii erguuf jedha. Qarshii erguuf jechuun kun maalidha? Gara silkii namaatti yookaan gara buukii keessanitti yookaan gara buukii nama biraatti erguu dandeessu jechuudha. Lakkoofsa tokko erga gashitanii booda maal jettu? Warri silkii taachi iskiriinii qabatanii seendeettu, warri moobaayilota irratti xiqqoo taachi hin taane qabatanii immoo maal jettu? Isa gidduu sana tuttu ergasii booda akka kanaan barbaade isinii fida. Ergasii maal jedha? Select jedhee filannoo lama isinii kaa'a. Tokkoffaarra kan jiru qarshii erguuf fi lammaffaarra kan jiru senditu CBE bank account dha. Inni tokkoffaarra jiru silkii kan keessan gara biraatti yookaan silkii nama biraatti erguu dandeessu jechuudha. Inni lammaffaarra jiru immoo maal jedha? Senditu CBE bank account dha. CB birriirraa gara buukii keessaniitti erguu yookaan gara buukii nama biraatti erguu dandeessu. Kanaafuu maal goona? Qarshii erguuf kan jedhu filannoo jalqabaa kana lakkoofsa tokko erga gashinee booda warri silkii gurguddaa qabatanii sendeettu, warri silkiiwwan xixiqqoo irra taachi iskiriinii hin taane ishee gidduu sanatti buutu. Ergasii akka kanaan isinii barbaade isinii fida. Maal jedha? Lakkoofsa bilbilaa kan fudhataadha. Kan bilbila nama itti erguu barbaadan sana agarsiisu. Iddoo duwwaa kanarratti silkii nama itti erguu barbaadan sana agarsiisu. Fakkeenyaaf isinitti agarsiisuudhaaf silkii nama erguuf barbaadan erga akka kanaan gashitanii booda maal jettu? Sendeettu. Ergasii akka kanaan fida. Maal jedha? Hanga maallaqaa jedha. Hanga maallaqa erguu barbaadanii birrii tokko hin jedhe amma akka kanaan sendee hin jedhe lakkoofsa icciitii gashedha. Lakkoofsa icciitiin kun maalidha? Kan CB birrii ittiin banattan sana gashitu. Erga gashitanii booda sendeettu. Ergasii hanga maallaqaa ergitan mirkaneessaadha. Maqaa nama sanaa fi bilbila sana wajjin isinii fida. Erga maqaan sunii fi bilbilli namicha adda baasan ergitanii booda lakkoofsa tokko gashitanii sendeettu. Ergasii birriin sun gara nama isinitti ergitan sanatti ergama jechuudha. Filannoo tokkoffaa ta'e lammaffaarra kan jiru maal jedha? Senditu CB baankii kan jedhu kun gara buukii keessanii yookaan nama biraatti erguu barbaadanii lama gashitanii sendeettu. Ergasii lakkoofsa buukii namatti ergitan sanaa gashitu. Fakkeenyaaf isinitti agarsiisuudhaaf akka kanatti yoo barreesse isinitti agarsiise. Maal gootu? Buukii namatti erguu barbaadan sana erga akka kanatti gashitanii booda maal jettu? Sendeettu. Ergasii maal jedha? Maqaa namicha itti ergitan sanaa fi buukii nambarii isaa yookaan lakkoofsa buukii isaa wajjin isinii fida. Ergasii maal jettu? Lakkoofsa tokkoffaarra kan jiru okeedha. Yoo erguu barbaadan lakkoofsa tokko gashitanii sendeettu. Yoo erguu hin barbaanne yeroo gashitanii kaansel gootu. Kanaafuu yoo erguu barbaadanii tokko gashitanii sendeettu. Ergasii amma birrii itti erguu barbaadan sin gaafata. Fakkeenyaaf birrii tokko hin jedhe sendiidha. Piin kooddii na gaafata. Piin kooddii kan CB birrii ittiin banattan sana gashitu. Ergasii erga gashitanii booda maal jettu? Sendeettu. Erga sendeettanii booda maal jedha? Deposit amount wajjiniin maqaa nama qarshii sana fudhatu wajjin isinii fida. Ergasii tokkoffaarra kan jiru okeedha.
gadirra kan jiru 0 dha cancel jedha. Yoo balleessuu barbaadan erguun barbaanne 0 gashitu, erguu barbaadan lakkoofsa tokko gashitanii send jettani qarshiin kun namicha ergamaa jechuudha. Garbiraan immoo maal jedha filadhaa warra jedhan kana keessaa amma 7tti jiran kana keessaa immoo qarshii baasuuf kan jiru lammaffaarra kan jiru isinitti agarsiisuudhaaf lama erga gashitanii booda maal jettu isa send jettu. Erga send jettaniinis filannoo lama isiniif fida. Tokkoffaarra kan jiru request ATM withdrawal voucher jedha. Lammaffaarra kan jiru qarshii baasuuf jedhama jira. Inni tokkoffaarra jiru karaa ATM akka baafattaniifidha. Inni lammaffaarra jiru immoo karaa bakka bu'aa mana baankii yookaan karaa bakka bu'aa mana baankii yookaan mana baankiidhaan fudhachuu dandeessu. Bakka bu'aa mana baankii ta'e kan hojjetu ajentiin jira. Bakka sana fudhachuu dandeessu yookaan mana baankiidhaan fudhachuu dandeessu jechuudha. Isa lammaffaa kana kanaafuu isa tokkoffaarra jiru ATMdhaan baafachuu seedhu kan wanti itti agarsiise lakkoofsa tokko gashitanii sendettu. Erga sendettanii booda maal jedha select application method dha. Lakkoofsa tokkoffaarra kan jiru for yourself dha. Lammaffaa kan jiru for other dha. Tokkoffaarra kan jiru ofii keessan yoo baafachuu barbaadanii tokko jettu, nama biraa baasuu barbaadan lama jettu. Amma ofii keessan yoo baafachuu barbaadanii yoo isinitti agarsiisuu barbaade lakkoofsa tokko gashitaniitu sendettu. Egasii booda maal jedha enter amount less than 4,001 dha. Birrii hanga 4,001 gaditti baafachuu dandeessuudha. Karaa CB birrii kanaani maal gootu 4,001tti erga gashitanii booda birrii amma barbaadanii isas sendettu. Egasii lakkoofsa icciitii galchaadha kan CB birrii keessanii gashitu. Egasii sendettu. Erga sendettanii booda maal jedha lakkoofsa tokko gashitanii sendettanii booda innis maal ta'a silkii keessanirra voucher numberii yookaan lakkoofsa ATMdhaan ittiin fudhachuu dandeessan lakkoofsa dijiitii 5 qabdu meesejiidhaan isinii ergama. Ergasii booda maal gootu gara ATM naannoo keessan jiru Commercial Bank of Ethiopia yookaan baankii daldala Itoophiyaa bukkee deemtanii ATM irraa akkamitti akka baafattanis ammoo isinitti agarsiisa. Bakka ATM deemtanii maal gootu akka kaardilee jedhu kanatti buutu. Ergasii akkanaan isinii bana bakka CB birrii withdrawal itti buutu. Ergasii please enter your phone number dha. Isin ittiin CB birrii banattanii yookaan CB birrii irraa karaa voucherii baafattan sana gashitu. Ergasii voucher number akkasiin gashitan isin gaafataa deema. Voucher number dijiitii 5 sana gashitu. Erga gashitanii booda bakka continue kanatti buutanii continue jettu. Ergasii enter withdrawal amount dha. Amma fudhattan gashitu jechuudha. Iddoo du'aa kanatti amma fudhattan gashitan ergasii continue jettu birriin isinii ba'a jechuudha. Faara kan jiru bilbila guutuudha. Bilbila guutuu jechuun kaardii guuttachuu dandeessu jechuudha. CB birrii keessanirra kaardii guuttachuu dandeessu. Lakkoofsa faara kan jiru bittaadha. Inni kun maal jechuudha suuqiidhaas haa ta'u iddoo garaa garaadhaati waa bitattanii hojjettanii nama sanaaf dabarsuu dandeessuudha. Filannoo biraa qabanis itti buusanii ilaaluu dandeessu. Tajaajila kaffaltii kan jiru lakkoofsa 5ffaan kun ibsaa kaffaluufidha. Lakkoofsa 5 erga gashitanii booda maal jettu isaati sendettu. Ergasii maal jedha lakkoofsa kennisa tajaajila lakkoofsa bakka bu'aadha. Maal gootu lakkoofsa 2 gashitu ibsaa kaffaluu barbaadan lakkoofsa 2 gashitu sendettu. Ergasii lakkoofsa bakka bu'aa galchaadha. Lakkoofsa bakka bu'aa kan gashitan eessattuu kan isin fayyadu 73 barreessitanii ergasii booda sendettu. Ergasii maal jedha lakkoofsa adda baafannoo kaffalteedha. Kan biilii ibsaarra kan jiru lakkoofsa mana biilii ibsaa keessanii yookaan waajjira ibsaarra kan isinii kenname gashitu. Akkuma buukii nambariitti kan isinii kennamee jiru sana gashitanii erga gashitanii booda maal jettu isa sendettu. Erga sendettanii booda maqaa biilii kan ittiin bahe waajjira ibsaarraa isinii kenname sana isinii fida qarshii isaa wajjiniini. Ergasii booda qarshii CB birrii keessan irraa qabdan manuma keessanii kaffaluu dandeessu jechuudha. Kana fakkaata ibsaa kaffaluunsa. Filannoo jeffaarra kan jiru immoo maal jedha my account dha. My account kan amma amma soo ilaalla lakkoofsa 6 erga gashinee booda sendenna. Ergasii maal jedha filadhaadha. Innis lakkoofsa
filannoo hanga 5tti nu kaa'ee jira. Haftee herregaadhaan tarree herregaadhaan lakkoofsa icciitii jijjiiruudhaan qooqa jijjiiruudha jecha icciitii jijjiiruudha. Lakkoofsa tokkoffaa kana yeroo gashitanii haftee herregaa kan sibibirii keessan irraa jiru ilaallachuu dandeessu. Lakkoofsa sadeffaarra kan jiru icciitii lakkoofsa icciitii jijjiiruudha. Lakkoofsa icciitii kan sibibirii keessan jijjiiruu barbaadan lakkoofsa 3 gashitanii ergasii booda seendeettu. Ergasii booda lakkoofsa icciitii duraa gasheedha. Isaamma kan haaraa galfachuu barbaadan sana gasheedha. Erga gashitanii booda isin jijjiiramaa jechuudha. Lakkoofsa arfaffaarra kan jiru qooqa jijjiiruufidha. Afaan barbaadanitti jijjiiruu dandeessu. Lakkoofsa 4 erga gashitanii booda seendeettu. Tarree herregaa kan jedhu isin barbaachisu. Transakshinii gootan yookaan birii daddabarsitanii ilaallachuu dandeessu jechuudha. Jecha icciitii jijjiiruu kan jedhus isin fayyadu. Akka kana wantoonni isin fayyadan Oromoon amma isinitti agarsiise kanadha. Kanaaf akka kanatti fayyadamuu dandeessu. Ammas dabalataan filannoowwan jiran kana keessa torbaffaarra kan jiru kan ammoo ilaallee torba gashitanii seendeettu. Erga seendeettanii booda ankoo akka carraa ta'e lakkoofsa lammaffaarra dhiise hanga 3tti feera. Kanaafuu maal jettu isas tokkoffaarra kan jiru dooneetedha. Sadaffaarra kan jiru baankii sarbiitedha. Arfaffaarra kan jiru waaletedha. Kanatti buutanii ilaaluu dandeessu. Fayyadamni isaa akkuma gararaadhaa isinitti agarsiisaa ture sanadha. Kanaafuu itti buuftanii ilaaluu dandeessu. Haayee hordoftoota chaanaalii yuutuubii Gaashoo Teek. Viidiyoon har'a isinitti agarsiise irraa barumsa guddaa akka barattan nan abdadha. Kanaafuu chaanaalii yuutuubii Gaashoo Teek jedhu kana laayik, sabskiraayib, sheer akka gootan hin jedha. Kanaafuu yeroo biraa viidiyoo kana walitti barumsa guddaa irraa argachuu dandeessan qabadhee isinii dhiyaadha. Waadaan isinii galaa. Isinis laayik, sabskiraayib akka gootan hin jedha. Hanga yeroo biraatiin wal agarruutti nagaan tura. Ciao.